barattoota keessatti har'a waan gaarii isiniif argee isinii qabadhee dhufeen jira. Innis maalii jalqaba suuqa keessa isheenna baay'ee takka sammuu keessan isin qora waan ta'eef as gubbaa deemnee as gubbaatti maal barreessinaa afaan Oromoo akka jedhu achaadha akkana gootanii barreeffatan. San booda gadi gootanii eessatti isa argattan yoo jettan kunoo akka argaa jirtan isa kana afaan Oromoo kan jedhu jechaadha. Wording kan jedhu kana kanachoo keessa isheenaa ani amma keesheen jecha gabbuuseen jira waan ta'eef isin daawunloodii godhattanii wayitii akkanas isin dhufe akkam gootanii akka kanatti yeroo isinii dhufe jechaadha. Wanti godhuu isinirra jiru kana gara asii buttan jechaadha. Hamma watti dhumarra ga'u jechaadha. Amma kanaafuu kanan butaa jechaadha. Ganaa banamu jira waan ta'eef. Okay. Butee jechaadha. San booda barreeffamatti erma gadii sanarra tuqaa jecha kanarra hammuun tuqe kanoo akkanatti naa banamaa hedduu barattootaaf wanta miidhagaa ta'edha. Barattoota keenyaaf. Geemii hedduu bareedaadha jechaadha. Geemii afaan Oromootiin taphatu. Garuu geemii kana keessatti jechoota ijaarraa. Kanachoo keenya jechaadha. Maaliif jennaan kana isheenaa jechaadha. Kana maalidhaa haa barannu jedha. Haa barannu okkee barumsa barbaannu illee irra tuqanna jechaadha. Irra tuqannaa kunoo akkuma sadarkaa keenyaatiin asirratti qophaa'eera. Haa wanni ta'u jechaadha. Wanni gadi aanaa qabnu jechaadha. Barnoota ganaa eegalaa jirru. Warri barnoota eegalaa jirru maal godhuu qabna? Jalqaba jechaadha. Jechoota abbaa afuriin barraa'an isa kana tuqannaa jechaadha. Jechoota qubee afur qofa. Garuu warri xiqqoo takka cinneera jennu kana ijaarraa jechaadha. Jechoota qubee shanii. Ittuma akkuma sadarkaatti warrooti sadarkaa ol aanaarra jirtanillee kunoo hamma arma gadii taphachuu dandeessan. Garuu baay'ee ulfaataadha. 9, 8, 7 baay'ee ulfaata. Mee ani isin fakkeenya isin agarsiisa. Jechoota ijaaruudhaaf hedduu sammuu keessan kan isin qoru waan yaadeef kanaafuu keesheenaanii. Okay. Akkamitti kunoo akkuma amma argaa jirtan qubee afaan Oromoo gara jalaa nuu kaa'eera jira jecha. Qubee abbaa afurii jechaadha. Kun kunoo arma naa kaa'eera. Kana eessatti guunnee hojjettan geemii akka geemii sanitti taphattanii armatti guuttan. Kunoo sagalee illee ni qaba. Yoo muuziqaa dhaggeeffachaa taphachuu barbaaddanis amma kana akka madhee barreessu. Yoo sagalee kana dhaabuu feetu immoo akkam goonaa kunoo arma ol kunoo arma kanachoo irratti qaasna jechaadha. San booda maal ta'a yoo irratti qaase ni dhaabbata sagaleen kun jechaadha. Sanarraa dhaabbata. Yoo immoo feetan banattanii kuma dhaggeeffachaa taphachaa. Amma maal jedhee haguutuu kana? Maal jedhee haguutuu barreeffama kana bakka duwwaa armaa kanatti? Iida adii. Okay. Adii jedheen guutaa. Adii. Kunoo akka argaa jirtan akkuma argaa jirtan qabxiin mola armatti isinii qaba jechaadha. Qabxii bakka asii kanatti namaan qaba jechaadha. Amma 40 irra jira. Dura 30 ture 10 da'adde. Yoon darbuu qabxiin naa dabalama. Yoon kasaare immoo qabxiin irraa irrataa jecha. Kanaafuu okay. Akkam jedhee kana haguutuu amma barreeffama kana akkam jedhee haguutuu armatti. Barreeffamni qubee afurii kuni rafuu laa. Afur. Okay. Afur. Akka argitan kunoo wanniin koo naa guutee jira jechaadha. Amma immoo 50 ta'e ol dabale jechaadha gara 50 qabxiin koo. An kufne jechaadha baheen jira amma kana. Amma immoo bara. Okay. Barri waa sirrii miti jechaadha. Barri waa sirrii miti waan ta'eef kanaafuu akkuma agartan bara godhee barreesseenna sirrii miti jedhe.
maalin godhee barreessaree? Okay. Arban godhaa jecha arba. Kunoo akka argaa jirtan sirrii jechi sirrii arba waan ta'eef qabxiin koo gara 60 ol guddatee jira akkuma argaa jirtanii jechaadha. Haayye amma hoommoo qubee afran kana akkamiin tartiiba gaashe? Baha la baahi Allahumma salli ala Muhammad. Nadhebe beektaa kun nadhebe akkamitti akkan gashu? Mee qubee afran kana isinoo maal gashitan turtan osoo isin ta'e? Bah la hab baha okay baha salphaadhamii baay'ee kanoo baha jechaadha. Abbaan mataa na dhukkubse hagana argitanii jirtanii qabxiin koollee na dabalaa jira armatti. Amma immoo maali? Bani baankaa hadhaa aankaa hadhaa naankaa hadhaa bani sirrii argadheen jira. Haga 100 guutuu nan taphadha. Amma 80 guuteen jira. Bara sirrii bira argadheen jira. Maaltu dhufa? Kun immoo maali? Bifa. Okay. Baankaa hadhaa inkaa hadhaa bifa. Kunoo amma qabxiin kiyya 100 guuteera waan ta'eef sin agarsiisuu fi gara duubaatti deebi'uudhaaf immoo maal godhuun qabaree? Eessan tuquu qabaree? Kunoo gara duubaatti deebi'uuf diimaa akka diimaa jedhama miti. Diimaan dhahadhaa jecha diimaan dhahadha. Diimaa ammoo dhahadha barreeffamoota kana sadeentu naa dhufa. Kanaafuu isa kanarratti sadarkaa filadhu jedha. Sadarkaa filachuuf amma ani kutaa tokkoffaa baheen jira waan ta'eef gara kutaa lammaffaatti darbaa jechaadha. Kanaafuu kutaa shanaffaa yookaan kan jechoota qubee 5 qabuutti sheenaa jechaadha. Okay. Kan jechoota qubee 5 qabu isa keessa sheena. Xiqqoonni ulfaataa dhufa. Amma akka argaa jirtan qubee dubbachiistuu meeqan na dhufee? Qubee dubbachiistuu abbaa 4tu na dhufee naa takka jira. Kanaafuu maal godheen barreessa? Tana nan beeka isa kaayoo wallaale aanaa godheen barreessa. Aanaa. Okay argadheen jira. Qabxiin koollee naa dabaleera akka agartan 110 ta'e. Geemii afaan Oromootiin taphachuu hedduu takka barattoota isin fayyada yaada. Kun immoo maal jedhaa? Naanaa lama. Maal jedhee barreessu wayi kana? Sosin ta'e hoo? Aanan. Okay, mee kanan godha? Aanan isin ta'u reera. Aanan. Okay, aanan godhee barreessuuf akkas aanan. Aanan argadheen jira. Aanan argadheen jira. Okay. Kun immoo maal jedhaa? Kun immoo kan jedhu maali? Aarii. Okay. Amma immoo maal godheen barreessa kana? Aarii godheen barreessa. Ra makaa'ee raa kaa'ee aarii. Okay. Kanallee baheen jira. Qabxiin koollee akka agartan 130 ga'ee jira. Badii baankaa hadhaa aankaa hadhaa daankaa hadhaa inkaa hadhaa badii hin arganne? Badiin arganne jecha. Maal jedhee kun hayyoon? Badiin buusee jechaadha dhabeen jira waan ta'eef. Badii abdii. Okay, abdiin godhee barreessa. Abdii. Yes, argadheen jira abdii. Hayyee eegan hagana taphadhee sin agarsiisuuf waan ta'eef maalin godhaa? Diimaan dhahadha siin jedheen jira. Barreeffama olii kanarraan dhahadhaa. Meeqa sadarkaa 6ffaa xiqqoo takka haa taphu.
كجهافة ulfaati gaatii haa ta'uutii gajahaffaa isheen kana maal godheen barreeffadha aangoo okay aangoo godheen barreeffadha fakkeenyaaf waan isaan beeku haa ta'u aangoon godhadhaame yoo sirriidha yoon dhabe argadheen jira aangoo sirrii okay amma immoo maaltu naa dhufaa adabbii baanin jabaa ture abidda okay abidda argadheen jira abidda yes maashaallaati maal naraa ture okay amma immoo maali laafoonni taate okay laafoo argadhe waan dhabe laafoo hin arganne laafoo anta hore foolaa intaa akkana laa afoolaa okay afoolaa amma argadhe afoolaa amma nan argadha inshallah afoolaa laadhaan miti afoola jedhama afaan oromootiin afoola okay argadheen jira kana afuura kana wallaan afuura yes afuura argadheen jira hayyee kanas ba'een jira 180 ga'een jira jecha qabxiin kootii mee sadarkaatti aanuutiin aanammooti deemame okay ka torbaffaa isheen jecha ka torbaffaa maal jedha gonna inta'uga ka torbaffaa an akka madhee barreessuuti naana gaannoo gaannoon hin ta'a mee nan mokkora nan yaaliin gaariidha miti gannoo osoo ta'e hin taa ture garuu gaannoo hin ta'u dogongora okay maal godhuun qabaa ongaa wooma fedheefuu qabxii ishii ammaa tana viidiyoon dheerate waan ta'eef asumatti hin dhaabaa nagaannaaf jiraadhaa guyyaan biraa walitti deebinaa barnootuma wanta gaarii isiniif ta'e jedhu akkuman argeen jecha